Samuni naftu kana quba qabaadhu ilmoo qabda yoo ta'e ilmoon kee arrabsamuun nafu kana quba qabaadhu abbaa qabda yoo ta'e abbaan kee arrabsama yoo duniyaa irra hin jiru ta'e illee qabrii keessatti arrabsama yoo illee haati kee illee duniyaa irra hin jiru ta'e qabrii keessatti si jala arrabsu siiniin arrabsu si xiqqeessu waan ati qabdus waan ati hin qabnes si jedhu namni social media kana banatte public figure taate si arrabsu Nabi Muhammadin Qurayshonni maaliif arrabsaa tura Nabi Muhammadi famasi guddicha addunyaa kanaadha namni tokko garuu follow isaan hin goone tinigale famasi beekama salawatu rabbi wassalamu alayhi nabiyyi Muhammad garuu follow tokko hin qaban YouTube qaban Facebook qaban TikTok atak garu addunyaa kana guutuutu isaan hordofan nama biliyeena tokko way biliyeena jechuudha guyyaa tokko rasuulli salawatu rabbi wassalamu alayhi yeroo duniyaa kana irra jiraatan ilma namaa miidhaniin beekan waan namaan jedhaniin beekan rasuulli nama akkaan garaa namaa laafudha nama rahmata namaa qabudha nama garaa laafes nama arjaa nama sodaa rabbii qabu nama itu rabbiini akkasan nama jannataa ta'an itti beeksisee jiru itu isaan akka nama jannataa ta'an itti beeksisee jiru rabbiin guddaan kwa yooni hin kan jettu kana bilooki godhaaye itu akkasan nama jannataa ta'u itti beeksisee jiru rabbiini isaan halkanitu leelii dhaabbatanii sodaa rabbiif lukti isaanii kun dhiitee isaan dhukkuba nabiyyi gaalli mukni duukaa ba'u dhagaan duukaa ba'udha nabiyyi Muhammad jechuun salawatu rabbi wassalamu alayhi isaanii namni injada waajada jechuudha maqaa meeqatti baasanii arrabsaa turan kanaafiyyuu ati ituuna Oromoo fakkas godhu ituuna Maariyee fakkas godhu na arrabsanii ituuna hawaasa kana gargaaru na arrabsanii ituun saba kanaaf dhaabbadhu na arrabsanii ituun rakkataa gargaaru na arrabsanii jettaminati jedhiin akkas hin barbaachisu maa namni si caaluu na arrabsameeti ati namni wanni simply mti namumti qarumatti wayyo arrabsamte rakkoo maal qaba kanaafu nan arrabsame jette miidiyaa kanarraati wanta qabattee dhufte kontekstii qabattee dhufte mata duree qabattee dhufte miidiyaa kanarratti hawaasa kanan fayyada jette akka islaamaatti dhufte irraa duduuban deebiin akka sabaatti waan qabattee dhufte sana waan sabaaf gochuuf kaate sana amma galma geessutti duduubatti hin deebiin yoo fayyaatiin dhufte ta'e waan fayyaarraa dubbatte ta'e waan fayyaa sana amma hawaasni baree irraa dandamatutti duduuba deebi'uun qabdu yoo waan amantiitiin dhufte ta'e ati paastariidha yoo ta'e yookaan ati barsiisaa wangeelaadha yoo ta'e amma namni hundi yoo qodhaate dhuguma nama kaayyoo qabu ta'e amma namni hundi Yesuusitti amanutti hindiisin akka amantu sanatti namni islaamaallee namnani ergamummaa rabbi tokko ta'uu nan amana jettu nabi Muhammad ergamaa rabbiidha salawatu rabbi wassalamu alayhi jette amantu barsiisa qur'aanaa fi hadiisa isa qabattee dhufte sana amma tokko daawaa kana namni fudhateera ergaa rabbii kana namni dhaga'ee dukkana wallaalaa keessaatii ba'eera jettee amma yaaddutti yookaan amma gaafa duuti sitti dhufutti hatta yaa'ati akka liyaqiin jedhanii rabbi quraana keessatti amma gaafa sanaatti duduuba hin deebiin warra koomentiif jette kun siifidha nama speeshaalii nama beekamtii fi beekumsa walduukaa rabbiin isaaf kennedha kan social media kanarra jirurre irra caalaan beekamtii qaba beekumsa qabu especially sabni keenya kun kan afaan kana dubbatu sabna bira yookaan lammiin bira lammii Masrii lammii Pakistaanii lammiiwwan garaagaraa
warroonni public figure ta'an namoota jijjaboo hawaasa bu'aa buusanidha. Kan keenya immoo namoota nama arrabsuun beekaman, nama xiqqeessuutiin beekaman, maqaa namaa balleessuutiin beekaman, namoota kadhaatiin beekaman, namoota waliin dhahuutiin beekaman, namoota akkasiitu beekamtii argate. Isin warroonni ituu beekumsa qabdanii rabbiin beekamtii kanallee walitti isiniif kenne, isin immoo jabaadha. Isin dhaggeeffadha. Ila waa'ee nama dubbadu kana dhaggeeffadha sirriitti. Warroonni social media kanarra rabbiin beekamtii fi beekumsa isiniif kenne akka islaamaatti dhaggeeffadha. Akka islaamaatti dubbataa jira. Akka nama amantaa islaamaa hordofuutti. Ergaan kunillee namoota amantaa islaamaa hordofan warra nama dura bu'an ilaallata. Namoonni rabbiin beekumsa amantii beekamtii waliin isiniif kenne social media kanarra TikTok irraa ta'u, Facebook irraa ta'u, YouTube irraa ta'u, miidiyaa abbaa fedhe irraati haa ta'u, namoonni beekamtii qabdan beekumsa waliin rabbi isiniif kenne Nabi Muhammadiin booda ergamaatiin jiru malee isin ergamaa saba kanaadha sila. Nabi Muhammadiin booda waan ergamummaan hin jirreef malee isin akka ergamaa saba kanaadha sila. Garuu Nabi Muhammadiin booda salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ergamaan hin jiru. Kanaaf warri femesii taatan rakkina qabdu marti keessan ayyee kanaafu maal goonure ayyee maal goonu maaliif hordoftatti fakkeenyaaf daanii furniture ati na hordofuun sin barbaachisu habiibii ani fakkeenyaaf nama beekamtii qabaadhe nama rakkoo qabu taanan follow kinarraa kafattin deemtu maalti si cinqe rabbeedhi kana laa wanti nuti dubbataa jirru warroota namoota si fayyadan qofa hordofuu dandeessa bar amma fakkeenyaaf nama dhibbaa fi 70 mana jallate saniin hordoftan eenyuti kottaan hordofaa dhisinti jaallateen hordofini kanaafuu lixuudha ka maalti sin barbaachise namoota beekamtii qaban kanallee isiniif hin ta'an taanaan jalaa deemuudha maalti sin cinqe kun gabaabaadha bara waan gabaaba wanti nama cinqu tokko hin jiru. Anwar sifaan na hordofa sin fayyadu taanaan ati lafattuu na hordofta ati lafumaan na hordoftu inni social media irratti nan balleesse yoo ta'e kanaaf gabaabumatti warroonni rabbi beekamtii isiniif kenne beekamtii qabdan beekumsa waliin dhalaa kan hin jedhaa jiru. Beekamtiin beekumsa hin qabne agartu beekamtiin beekumsa hin qabne ela dhaggeeffadha. Beekamtiin beekumsa hin qabne mana ogeessa malee ijaarame duukaa tokko manni ogeessaa fi ogummaan ala ijaarame iwaaru hin turu. Beekamtiin beekumsa hin qabne mana ogummaa fi ogeessa malee ijaaramedha. Beekamtiin beekumsa hin qabne tapha ijoollee sana beektu ijoolleen yeroo daa'ima turtanii kun ammuma kana dhoqqee kana walitti boxxine mukuma waan wayii dhummuu gaafa ijoolleen baadiyyaatti guddattan akka kun beektu dhummuu gaafa kana walitti funaannee mana goonee ijaarra. Hindi gama deeqaa muraasa booda. Beekamtiin beekumsa hin qabne akkasidha. Walumaa gala beekamtiin beekumsa hin qabne jechuun mana ogummaa malee ijaarame jechuudha. Atu gorsa. Ela kuna kanaafi gabaabumatti ani ila dhaggeeffadha namoonni xiqqoo waan arrabaa dubbattani ani sin arrabsuu hin danda'u yaadni keessan naaf hin taane taanaan biloo keessin godhaaf jala kaluma kalas
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عافيو قباب مت وانتن سنجد بيبي كلاتون قباب مت نموتا وقمّا هنك أبني وردوفو نمو بالليسة مالينا منطولشو سلو ما يوجود نمني سلامات وكو رسول صلى الله عليه وسلم إريا غاري مالي إريان قدتنا جلان رسول صلوات ربي والسلام عليه نما غاري مالي إريان قدتنا إريا يرا يو قدتن واهلا يو كان إريا يرا نمنتاني يوسن إريا قدتني قدن يوم فتن غرحم مينيات سنجيسا كناف نما سنرى فقادا نما سنتين إياتينا جداني رسول صلوات ربي والسلام عليه إسن نمني سلاما مالف نمنتاني إريا قدتو إريا قدتشو جتشون بالبلا ولي والجيراني شاي ولا فيراني كان قفا ميتي inni kunillee fakkeenya namni follow na gootane chodhanaan naanna ordoftan hiriyaana godhataniitu bara ordofaa ko taataniitu silumayyuu sin rakkoo qabdu malee maaf na ordoftu rakkoo qabdu bara rakkoo qabdu namoonni namantaane dhaxxanii follow gootan akka islaamaatti hanqina iimaanaa qabdu sodaa rabbiiti keessa keessan hin jiru kijibdoota sin rasuula rabbiin jaallattan kijibdoo anatti sanitti maa dhaggeeffadha dhuguma tu rasuula rabbiin jaallatu ta'eeti rasuulli rabbii nama arrabsu follow godhaa sin jedhaniiru waahila godhadhaa baluuna bira jira jedhu follow godhaa sin jedhaniiru rasuulli nama haadha nama abbaa nama arrabsu kutaa nama ganda arrabsu rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi bakka kamitti follow godhaa sin jedhan kijibdoota maleesin kijibdoota amanneerra afaaniin jettu wale wallahi akka jedhe raayyaa abbaa macca itu arra ta'ee ergamuun isaanii numa ta'uun shakka aduwiin isaanii dha rasuula rabbiitiin hidhaam salawaatu rabbii wassalaamu alayhi itu rasuulli rabbii isaa arra ergamanii arra jiru ta'ee unuudha aduwiin isaanii jedheen yes of course isin mee dhuguma rasuula rabbiif kabajaa qabdu amma iriyaa keessaniif kabajaa qabdan rasuula rabbiif kabajaa hin qabdan isin dhugaa dubbachuuf mee waan kana keessatti of ilaalame ta'a tilmaama kun waanuma xiqqoo tokkodha miti iriyaa keenya baay'ee jaallannu baay'ee ordofnu iciitii keenya itti mannu waan inni jedhe goona bakka inni barbaadeef itti argamna رسول ربي صلوات ربي والسلام عليه كان نوف جتشا إيجني سار أنجلئه إلكان ساج أبي صلوات ربي والسلام عليه فولا سار رديمني أبو جال دلو قال الركعة ركو مي قاتم رسول أرجان سنيو صحابته ببريدو سن كان إيمانا نمني إسان إنشاء namni tokko ituu amma gaara Uhud saddaqate sahaabaa kiyyaan qixxaachuu hin danda'u jedha rasuul sahaabaa sana biratti maal jedhan beeytu obbolee keessa yaa ergamaa rabbii jennaan warratu ijaan nan argin amanee jedhan nageenyiif rahmanni rabbii isaan irraa jiraatu ilgeessanii warratu ijaan nan argin amanee kan rasuula rabbiitu jaalin argina maneenyudha ana dhamini isin dhamiti rasuulli rabbii haadha caalaa abbaa caalaa guyyaa qiyaamaa wanti rasuula kan nabi Muhammad kanarraa nama hundarraa adda godhu maal dhabeettu haadha caalaa abbaa caalaa akka rasuulli rabbii nama jaallatan beettu haadha manaa caalaa abbaa caalaa haadha caalaa fira caalaa eenyuun ol akka rasuulli rabbii nama jaallatan beettu akka rasuulli rabbii isin jaallatan beettu guyyaa qiyaamaa jedhan rasuulli salawaatu rabbii wassalaamu alayhi ummata kana keessa fiiganii ummatii jedhu guyyaa qiyaamaa guyyaan biyoon hundi yaa nafsi jedhan isaan immoo ummatii jedhan yaa ummata ko dhani ummata keessa kaanii
guyyaa qiyaamaa sana waggaa 50 dhaabata mitiire nam akkas jedhu rasuulli rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ummata kee akka itti duniyaa kanarraa dhiistee deemte sanatti hin jiranii isaan karaarraa ka'ataniiru bida'aa meeqa keessa dhaqanii seenaniiru nuti adda sii baasaa jedhu malaa'ikonni salawaatu rabbii wasalaamu alayhi rasuula haadhaaf abbaa caalaa si jaallatu rasuula eenyuun olitti si jaallatu rasuula Faatimaa kiyya hin jenne guyyaa qiyaamaa yaa Faatimaa kiyya eessa jirtaa yaa Aishaa yaa Khadiijaa ilmaan isaanii yaa Ibraahiim yaa Qaasim hin jedhan rasuul yaa ummatii ummata koodho rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi rasuula akkasii jaallatta yoo ta'e rasuula akkasii ordofta yoo ta'e maalii fi rasuulli kun waan ulfaataa miti nama hin taane hordofiinii hiriyyaa hin taane hordofiinii jedhan miti baaf nama hin taane hordofta rasuulaaf bu'aa buusta miti mataa kee fedha kanatti bu'aa buustu nutiyyuu dhugaa dubbachuuf rabbiin warra isatti amanin waa godhu malee ituu isatti amanne ergaan kun musliimoota qofadha kan inni ilaallatu jalqaba seensarraa illee kaaseera alayhi salaatu wassalaam rasuula akkasii subhaanallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله